Harka fuunee hordoftootaa fi daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo akkam jirtan, nagaan keenya bakkuma jirtanitti isin bira haa ga'u isiniin jechaa hordoftootaa fi daawwattoota keenya oduuwwan guyyaa har'aan tanaa muddee 13 2025 jennee qabannee dhufneeti jirra. Hanga xumuraatti nu faana turuudhaan yaada keessan gama koomentiitiin nuuf barreessaa isiniin jechaa YouTube chaanaalii keenya subscribe godhuudhaan miseensa ta'uun viidiyoon keenya namoota baay'ee bira akka goofamu like share godhuu hin dagatinaa isiniin jennam. Kallattumaan gara oduutti isin dabarsinam. Odeessa jalqabaatiin waraanni bilisummaa Oromoo zoonii bahaa muddee 9/2025 halkan godina Harargee lixaa Nameessoo Araddaa Ittisaa Roorroo keessatti tarkaanfii mooraa waraana Biltsiginnaa paarkii Jaamee beekamu irratti fudhateen humna waraana mootummaa du'aa fi matuudhaan adabee buqqaasuun qabeenya achi keessa jiru guututti dhuunfatee jiraachuun beeksiseeti jira. Kaampii kana erga dhuunfatee akkasumatti jiraachuun sodaa kana irraa kan ka'e daandiin guddaan Harargee irraa gara Adaamaa geessu guutumaa guututti cufamee jiraachuus maddeen gamasii beeksisaniiti jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugalaa muddee 9/2025 aanaa Bunaa Gindabarat keessatti argachuudhaan namoota 25 ol ajajaa kumaa dabalatee hirriiba dhuma hin qabneen yoo raffisu nama 35 ol kan taatu ammoo madeessee jiraachuu kan beeksise yoo ta'u, gama meeshaatiin snaayipara takka rasaasa BKM 3,000 akkasuma rasaasa akaamaa 3,500 ol qalnaa akaamaa 64 boombii 24 akaamaa hedduu irraa fudhatee jiraachuu maddeen waraana bilisummaa Oromoo gamasii beeksisaniiti jiru. Odeessa biraatiin Yuunaayitid Isteetsi hojmaata lammiilee Itoophiyaatiif mirga dahannoo seeraa jireenyaa yeroodhaaf tiksuu hambifatte. Ministeerri dhimma alaa keessoo kan Yuunaayitid Isteetsi hojmaata duraan mirga dahannaa seera jireenya lammiilee Itoophiyaa yeroodhaaf tiksuu hambisuu beeksisee jira. Murteen kun hojiirra kan oolee bara 2022 yoo ta'u, erga murteeffame asis lammiileen Itoophiyaa gulantaa seeraa kana guutan bilisummaan akka jiraatan dabreetis akka hojii hojjetan kan taasisu ture. Murteen biiroo dhimma keessoo Yuunaayitid Isteetsi kana adamuru jaameeti jira. Kiriitii Naahoom ministeerri dhimma keessoo Ameerikaa dhiyeenya ibsa kennaniin murteen kun erga haalli biyyattiin keessa jirtu gadi fageenyaan xiinxalameen booda kan darbedha. Dabalataanis haalli amma Itoophiyaa keessa jiru mirga koolugaltummaa yeroof tiksuu kan barbaachisu miti. Gulantaa seeraa barbaachisu kan guutuu miti jaanii jiran. Dubbii himaan tajaajila lammummaa fi baqattootaa Yuunaayitid Isteetsi gama isaaniitiin seera dahannoo jireenyaa yeroof tiksuu kana jala kan turuu danda'amu yeroo murtaa'aa ta'eef akka ta'e ibsaniiti jiru. Dhaabbataan karaa eeyyama jireenyaa itti argatan akka ta'uuf kan yaadames miti jechuun dabalataan eeraniiti jiru. Itti dabaluudhaanis haalli amma Itoophiyaa keessa jiru lammiileen biyyattii Ameerikaa jiraatan yoo ofirra deebi'an dhugumaan rakkoo kan itti fiduu miti jeeti jira. Murtee kanaan lammiileen Itoophiyaa eeyyama jireenyaa seera qabeessa ta'e hin qabne guyyoota 60 keessatti akka gadi lakkisanii biyyattii keessaa bahan ajajamaniiti jiru. Ministeerri dhimma keessoo Ameerikaadhaa gurraandhala 13 booda hojmaanni kun kan dhumatuuf ta'uu fi isaan booda lammiilee Itoophiyaa hojmaata kanarraa fayyadamoo ta'an kan biyyattii hin deebine mootummaa Yuunaayitid Isteetsi akka hidhu yookiin karaa Itoophiyaatti akka isaan deebisu akeekkachiise. Murteen kunis murtee lammiilee Itoophiyaa Ameerikaa jiraatan kan haalaan tuqu ta'uun gabaafameeti jira. Keessumaa lammiilee Itoophiyaa Ameerikaa jiraatan keessumaa haala nageenyaatii fi wal waraansa Itoophiyaa keessaatii fi sarbiinsa namoomaa Itoophiyaa keessa jiru sodaachuudhaan kan hojmaata kanaan dahannaa seeraa argatanii jiran namoota kumaan lakkaa'aman kan tuqu jaameeti jira. Kanaan dura ji'a sadaasaa dabrees haaluma kanaan hojmaata dahannaa seera lammiilee Sudaan kibbaatiif kennuun mootummaan Ameerikaa kaasuun isaa kan yaadatamudha. Ministeera dhimma keessoo Ameerikaa jalatti kan bulu hojmaanni dahannoo seeraa argachuu kun biyyoottan adda baafamanii eeramanii namoonni dhufan Ameerikaa keessatti rakkoowwan wal waraansaa balaa uumamaatii fi kaanii yoo gara biyya isaaniitti deebi'uu hin dandeenye akka Ameerikaa keessa jiraatanii fi hojjetan kan dandeessisudha. Kunis kan lammiilee Itoophiyaatiif kenname wal waraansa bara 2022 Tigraayitti taasifame hordofe rakkoo biyyattii keessatti mudatee hordofeeti. Kan Soomaaliyaa rakkoo wal waraansaatii fi kan uumamaa itti fufuu hordofee mirgi kun lammiilee Soomaaliyaatiif kan mirkanaa'e yoo ta'u, Suudaan ammoo walitti bu'iinsa bara 2023 as biyyattii keessatti deemaa jiruun mirgi dahannoo seeraa kun lammiilee biyyattiitiif Ameerikaa keessatti eeyyamamuun ibsameeti jira. Odeessa biraatiin
lammiileen Itoophiyaa sarara daandii xayyaaraa Itoophiyaatiin seeraan ala Afrikaa kibbaa seenan to'atamuun gabaafame. Mootummaan Afrikaa kibbaa lammiilee Itoophiyaa 14 kan balallii sarara daandii xayyaaraa Itoophiyaatiin gara biyyattii seenan to'achuu ibseeti jira. Muddee 10/2025 xayyaaraan buufata xayyaaraa Tamboo ga'uu kan himame. Lammiileen Itoophiyaa dhiira 5 fi dubartoota 9 haalli imalaa isaanii shakkisiisaadha waan jedhuun to'annoo jala ooluu itti aanaan Koomishinara Abbaa Taayitaa Bulchiinsa Daangaa Afrikaa Kibbaa Jeentuu Paanaa himaniiti jiru. Lammiileen Itoophiyaa kun xayyaara sarara daandii xayyaaraa Itoophiyaatiin imalaa kan turan ta'uun kan himame yoo ta'u, kan isaan to'atamanis mala namoonni seeraan ala nama godaansan fayyadaman imala isaanii irratti argamu hordofeeti jedhameeti jira. Kanaanis lammiileen Itoophiyaa kun dursa Afrikaa Kibbaa akka biyya qaxxaamuraatti ce'uudhaan duubarra gara biyyattiitti deebi'uu isaanii ta'us qorannoon jalqabaa Abbaan Taayitaa Bulchiinsa Daandii biyyattii ifoomseeti jira. Haaluma wal fakkaatuun xayyaara sarara daandii xayyaaraa Itoophiyaatiin kan Afrikaa Kibbaa seenan lammiileen Baangilaadesh 16 ragaa imalaa seerummaa hin qabneen imaluun to'annoo jala ooluu Abbaan Taayitaa Bulchiinsa Daangaa Afrikaa Kibbaa dabalataan ibseeti jira. Lammiileen Baangilaadesh to'ataman kunneen martii isaaniituu dhiira ta'uun kan ibsame yoo ta'u, erga buufata xayyaaraa Tamboo ga'anii qorannoo taasifameen ragaan imalaa yookaan viizaan isaanii kan sobaa ta'uu fi kaayyoon imala isaaniitis kan eerameen gargar ta'uu Abbaan Taayitaa Bulchiinsa Daangaa kun dabaluudhaan ibseeti jira. Odeessa biraatiin guyyoota 10 booda Itoophiyaa keessatti namni vaayirasii Maarbargiin qabame ammas deebi'ee mul'ate. Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa muddee 12 guyyaa kaleessaa vaayirasiin Maarbargii dabalataan nama tokko irratti argamu beeksisee jira. Dhukkubsataan haaraan kun hospitaala waliigalaa Jiinkaatti yaalamaa kan jiru yoo ta'u, vaayirasiin kun jalqaba naannoo kibba Itoophiyaa magaalaa Jiinkaatti adoolessa 23/2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti galmaa'uun kan yaadatamudha. Odeeffannoon ministeera fayyaatti irraa argame akka mul'isutti waliigalaan namoonni vaayirasii Maarbargiin qabaman 14 gahaniiti jiru. Erga vaayirasiin kun argame as qorannoon laaboraatoorii namoota 1765 irratti gaggeeffameeti jira. Namoota vaayirasii kanaan qabamuun isaanii mirkanaa'e keessaa namoonni 8 yoo du'an 4 ammoo bayyanataniiti jiru. Akkasuma namoonni 2 yaala argachaa jiraachuun ibsameeti jira. Ministeerri Fayyaa dhukkubicha to'achuudhaaf hojii hordoffii fi ittisaa dhibee cimsee itti fufuu isaa kan ibse yoo ta'u, hawaasni akka of eeggannoo cimaa godhus hubachiiseeti jira. Odeessuma kanaan wal qabatuun aanaa Dassaanechitti Maarbargii to'achuudhaaf manni barumsaa cufamee geejjibni dhaabbachuun gabaafame. Naannoo kibba Itoophiyaatti kan argamu aanaan Dassaanech sababa vaayirasii Maarbargiin uggura ka'ee ture kaasee sa'aatii muraasa keessatti irra deebiidhaan geejjibni akka dhaabbatu manni barumsaa akka cufamuu fi jiila garaagaraa gochuun akka dhaabbatu murteesse. Bulchiinsi aanaa kanaa dhorkaa kana kan irra deebiin kaa'eef namoonni vaayirasii Maarbargiin irra deebiidhaan qabamaa waan jiraniif ta'us ibseeti jira. Godinni aarii vaayirasii Maarbargiitti argame kan daangeessu godina kibba Oomoo jalatti kan argamu aanaan Dassaanech muddee 3/2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ture dhorkaa kana kan beeksise. Vaayirasii kana to'achuudhaaf dhorkaa marroo jalqabaa kan kaa'e torbee 2 dura kan ture yoo ta'u, dhorkaan kun torbee 1 erga tureen booda hammatee akka ka'u taasifameeti ture. Kaleessa ammoo guutummaan akka kaafame kan hime bulchiinsi aanichaa to'annoo vaayirasii kanaa irratti hubannoon kennamee jijjiirama waan fidaa dhufeef ta'us himeeti jira. Erga murtoon kun ifa ta'een booda torbanotaan booda dhorkaan cimaan irra deebiidhaan kaa'amuun ibsameeti jira. Haaluma kanaan manneen barumsaa yeroo hin murtoofneef akka cufaman kan murtaa'e yoo ta'u, geejjibni uummataatis akka dhaabbatu ajajni darbeeti jira. Akkasuma mootorsaayikiliilleen isa oofuun alatti nama biraa akka hin feene dhorkamaniiti jiru. Namoonni gaddaa fi gammachuu walitti qabamuunis yeroo hin murtoofneef akka dhorkaman akkasumas iddoowwan bashannanaa kan akka mana puulii, DSTV fi manneen jimaafaa cufaa akka ta'an himameeti jira. Akkasuma dorgommiin ispoortii kamiyyuu akka hin adeemsifamnes dhorkaan kan kaa'ame yoo ta'u, nyaannii fi dhugaatiin hawaasni naannichaa gareen sooratu boordee shoforoo fi dhugaatiin akkasii biroo qulqullinaan dhuunfatti akka soorataman bulchiinsi aanaa kanaa beeksiseeti jira. Odeessa xumuraatiin Turkiin ejjennoo sirna ittisaa qilleensaa Raashiyaa S-400 irratti qabdu hin jijjiirre jette. Turkiyaan gaaffii Ameerikaa gaafattus ejjennoo sirna ittisa qilleensaa Raashiyaa S-400 irratti qabdu irratti jijjiirama hin qabu jette.
Ministeerri ittisaa Turkiyaa ibsa baaseen Turkiyaan sirna ittisaa qilleensaa Raashiyaa 400 eegumsa gochuu irratti ejjennoo qabdu akka hin jijjiirre akkasumas Ankaraan sagantaa F-35 keessaa bahuu isii ilaalchisee Waashingitan waliin marii taasiftuu akka itti fuftu ibseeti jira. Bara 2020 irraa jalqabee Waashingitan piroojeektii F-35 Lockheed Martiniin durfamu keessaa Ankaraa baasuun sirna S-400 Raashiyaa bitataa turte. Waashingitan sirni kun nageenya xayyaaraa F-35 fi bu'uura ittisa bal'aa naatootiif balaa qaba jetti. Turkiyaan himannaa kana haaluudhaan sirnoonni S-400 sirna naatoo waliin akka hin makamne cimsitee dubbattee jirti. Turkiitti ambaasaaddarri Ameerikaa Tom Baarak jalqaba torbee kana marii michoota naatoo lamaan jidduutti taasifamaa jiru itti fufee jiraachuu ibsuudhaan garuu seerri Ameerikaa Turkiyaan gara sagantaa F-35tti akka deebitu haal dureeffatee akka kaa'u cimsanii dubbataniiti jiru.